dhaggeeffadhu qaama sillaasee keessatti abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluudha miti waaqummaan isaaniitiin tokkuma garuu sadii qaamaan lakkaa'e kun ilaala. Kunoo sadii lakkoofte ilaala. qaamaan siin jedha waaqayyuma tokkichatu karaa sadiidhaan of mul'ise malee waaqummaa isaatiin gargar jechuu miti. Okay. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti illee si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Si jedheeni. Yesuusin beekuu keeti barki jireenya bara baraa kan qabu. No, anamma sanii miti waa'ee jireenya bara baraatii miti gaafiin kiyya. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhe. Waaqayyoon inni dhugaa si qofa ka inni jedheeniin abbaadha moo abbaa miti? Akkoo waaqummaa isaaniitti tokkuma sin jedhe. Bichaahina እውነተኛ አምላክ የሆነው kan inni jedheen abbaa qofa moo abbaa qofaa miti? Waaqummaan an gargar miti. Yesuus yeroo si qofatu waaqayyoodha yeroo abbaadhaan jedhu ni dogongore moo ni sobe moo dhugaa dubbate? Like hin sobnes hin dogongorres. Hayyee dhugaa dubbatee miire? Yeah. Ati akkamitti waaqayyoon kophaasa abbaan sun kophaasaatti waaqayyo jechuu diddeetiin jecha Yesuus Kiristoos akka sobaa maaf sobsiiftare ni sobsiisaartaa bar. Ani sobsiisu kooti miti garuu akkuma macaafatitti wati kallattii biraattidha malee kan hubatte Kiristoos ofiisaa keessa dhiisituu miti kan waaqayyoon kophaatti waaqayyoodha jechaatti jiru. Garuu namummaa isaa sana kophaa isaatitti gooftaadha jennee jettaa moo jettu abbaan kophaa isaatitti gooftaadha moo gooftaa miti? Ani gooftaa miti siin jenne bar. Waaqayyoodhaa miiree kophatti abbaan Yesuus Kiristoos kophaa isaatitti osoo Yesuus itti makamne osoo hafuurri qulqulluu itti makamne. Maal taate hafuurri kan eenyuti? Hafuurri kan eenyuti sagalichi kan eenyuti akkamittiin walitti makuu dhiista? Hafuura abbatu erga. Akkoo? Hafuura qulqulluu abbatu erga akka ilma jajjabeessuuf. Dada abbaa hafuura biraa dhiisee sagalee biraa dhiisee waaqayyoon tokkicha ergamaa waaqayyooti hafuurri qulqulluun sitti mana dhagaye. No tokko miti ilaan si ilaal qoy akkasii miti waliin hin dhahin. Hafuura qulqulluu kana waaqayyotu akka ilmallee jajjabeessuuf ergaa ture. Deebi'eellee Yesuus Kiristoos ammallee abbaadhaan maal jedheen abbaa kadhataa ture. Hafuura kana akka inni erguufi. Siigalee ergamaadha waaqayyoodhaaf. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsuma 3 kana akkam goota ni kijibsiiftamanii fudhatta. Jecha Yesuus Kiristoos si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati kan inni jedheen. Abbaadhaan kophaa isaatitti ati kophaa kan kee gooftaadha kan inni jedheeniin san akkam goota. Isa kanaadha gaafiin kiyya. Hayyee kanaaf wanti jechuu barbaade si waaqayyo isa tokkicha jedhaanii ture abbaadhaan abbaan kophaa isaatitti gooftaadha. Erga abbaan kophaa isaatitti gooftaa ta'ee abbaan kophaa isaatitti waaqayyo erga ta'e waaqayyoon biraan barbaachisu. Waan lama qabxii kanarratti waan lama dirqama yookiin jecha Yesuus fudhachuu yookiin immoo jecha paastorootaa fudhachuu. Yoo jecha paastorootaa ka fudhattan ta'e jecha Yesuus sobsiiftanii jirtan. Maaliif jennaan abbaan kophaa isaatitti gooftaa jedheera waan ta'eef Yesuus Kiristoos. Bichaahin jedheeni bara kophaa kan kee jedhan bichaahin እውነተኛ አምላክ የሆንኸው jedheeniin kophaa kan kee waaqayyo isa dhugaa kan taate jedheeniin. እውነተኛ አምላክ kan inni jedheeniin kophaa kan kee waaqayyo isa dhugaa ka taate kan inni jedheen abbaadhaan kophaa jecha kophaa jettuun jala naasararaa. Kophaa jedhe hayyee akkam goota jecha kophaa jedhu kana akkamuma goota gaafiin kiyya. Ani kan jedhu jarri kun hordoftoota Yesuus moo hordoftoota Phaawulosaa jennu amma fakkeenyaaf isin yeroo kennitaniif dubbii Yesuus kennaataniif. Isaan ammoo wayita isinii deebisa ammoo dubbii Phaawulos dhaqanii achi fidanii jechuudha. Isa kana asumatti dhiisanii. Akkasii hordoftoota Phaawulosaa jennu immoo hordoftoota Yesuusaa jennu. Yoo hordoftoota Yesuusiiti kan jedhan taate dubbii Yesuus kanarraa dursa haa dubbatanii lakkii nuti warra Phaawulosiiti yoo jedhanii achi deemanii ragaa dhiyeeffatanii kana gananii jechuudha kana kijibsiisanii.
Akkasi kan inni lamaan keessaa tokko jechuun. Akkas. Nagaa Madaawit. Mayyee haasawe. Nagaa jirtani. Nagaa jirra akkam jirtan isin nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyo nageenyi badhaadha. Reefuu seene maan gaaffiin keessan maani? Baga jiraattan paasteera moo barataadha isin? Lakki kiristaana kan Yesuus fayyisaa lubbuu fi godhee fudhatee kiristaana Waaqayyooti. Okay. Hayyee. Gaaffiin keenya Waaqayyo abbatu iyyuu Waaqayyo isa dhugaati moo Yesuus Waaqayyo isa dhugaatii ka jedhudha? Ishee gaaffiin keessanii Waaqayyo abbatti isa dhugaati moo Yesuusitti Waaqa dhugaati jedhu gaaffii jedhu gaafattanii turtani. Gaaffii kiyyarra isinii deebi'a. Waaqayyo abbatu kophaa isaatitti Waaqayyo isa dhugaati moo Yesuus Kiristoostu kophatti Waaqayyo isa dhugaati? Kan malamaan gaafatte Waaqayyo inni dhugaa Waaqi meeqa yoo itti na gaafatte Waaqi tokko tuuyyuu garuu Yesuus Kiristoos Waaqa dharamu Waaqa dhugaa yoo ati itti na gaafatte Yesuus Kiristoos kophaasaa Waaqa dharaa Waaqa dhugaa jedhee wanni ammaa sanaan addaan sii baasu hin jira. Yesuus Kiristoos mataa isaatu Waaqa. Waaqi abbaalleen waaqummaan Waaqa hafuura qulqulluullee Waaqa garuu Waaqa sadii moti waaqummaan tokko jedhee sii deebisa. Yesuus abbaa ilma hafuura qulqulluu ta'e Waaqayyo sadii lakkoofnee bara. Hin xumuranne. Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaa moo Waaqa abbaa santi Waaqa dhugaa kaatettee fi wanni amma nu biratti nuti itti amannee ittiin bullu maqaa sadiin ka beekame qaama sadii jiraata jennee amanna akka kitaaba qulqulluu keenyarraa hubannetti qaami sadi jiraachuu isaa maqaa sadi qabaachuu isaa waaqummaan tokko ta'uu isaa kana amanneera nuti. Waaqa kamtu dhugaa yoo ati naan jette Waaqi abbaan ilmi hafuura qulqulluun Waaqa tokkochaa inni Waaqi tokkochisu Waaqa dhugaati. Garuu qaama sadi abbaa ilma hafuura qulqulluuti. Torba lakkoofsa dinaayi kaayyee. Maan jedhaa reefu dubbichee dhaga'e. Ayyaa. Si qofattu Waaqayyo isa tokkocha isa dhugaati jedhamuti. Jecha kana Yesuusit dubbate. Jecha kana Yesuusit dubbate. Akkasii. Si qofattu Waaqa dhugaati jedhe jecha kana kan dubbate Yesuusi. Yesuus jecha kana wanni dubbateef wanni amma nuu galu kan amannee fudhannee kaayisillee deebii kennuu barbaadu. Biyya lafaarra nama ta'ee lafarra waan jiruu fi Waaqayyoon tokko callaa akka jiru biyya hubachiisuu fi ammallee Waaqa jedhee waaqummaa fi himiisa biyya lafaatti hin dhunne inni Waaqi anaa jedhee waaqummaa fi saadachuu ifi mul'isuu biyya lafaatti hin dhunne gadi jedhee foo uffatee nama ta'ee dhalate. Erga inni waaqummaa ofii himuudhaaf hin dhufne taate akkamitti beektarre akka inni waaqa ta'e? Erga inni ofillee hin himne erga ofillee himuudhaaf hin dhufne taate akkamitti beektan? Erga inni ofillee hin himne ani waaqa jedheeti. Ishi eebbifamee galatoomi. Waaqa ta'uusaa wanni beennuuni hojii isaatiin beennu. Wanni lafa tana gubbaa jira wanni waaqa fiin jedha baay'ee jira. Wanni akka waaqaatti nama shawwatu. Eebbifamee hojii isaa cubbuu namaa dhiifama godheera wangeelaa Maatos boqonnaa 9 lakkoofsa 2 yoo dubbiche cubbuu namaa dhiifama godheera. Cubbuu namaati araara godhee yoo nama fayyiseera. Barattoota dhiisuu dandeettan jedheeraani cubbuu. Isa qofaa miti cubbuu ka dhiise. Barattoonni illee dhiisuu hin danda'an. Gadhu lame kophaas namni namaa dhiisuu maan danda'amuti
karaa isaatiin malee sunuu karaa isaatiin malee hin danda'amu. Karaa kiyyaan iyyuu hin jenne. Cubbuu isaanii ka isin dhiiftaniif cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera jedhe. Yoo isin cubbuu isaanii dhiiftaniif hin dhiifama jedhe. Isa qofaa miti cubbuu ka dhiise. Ishee cubbuun tasii dhiifamteerti aangoo jedhamuun sanuu karaa Yesuus Kiristoosiin malee namni ifiin argatu. Hin jiru aangoo Yesuusiitiin ka jedhu hin jiru. Ani si ergadhaa jedhee hafuura kiyya sinii kennedhee kadhatee fi arganne. Ergaa fi cubbuu isaan dhiisuun kun garagara. Aangoo cubbuu san hin dhiisa eentu namaa kenna. Waaqayyo abbaadha. Ka isin dhiichaniif dhiifameera jedhamati. Cubbuu isaanii ka isin dhiiftaniif cubbuun isaanii isaaniif dhiifameeraa jedha. Eshi. Amma waa'ee cubbuu osoo hin ta'in dalagaa inni dalage kan biraa maalidha mee? Eebbo asaadee binuuti. Cubbuu namaa dhiiseera asitti haadee binuuti waaqummaa isaa kan mul'isu. Barattoonni illee dhiisanii jiran. Eshi achi haadee binu. An jireenya bara baraa isaanii kennaa jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 ilaalte an jireenya bara baraa warra na dhugeeffatee kennaa jedha. Ka jireenya bara baraa kennu waaqa malee hin jiru. Kanaafi waaqummaa isaa hojii isaa tanaan beena jecha inni dubbate kanaan beena. Keessatti jireenya bara baraa isinii kenna jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 dubbise. Hin jenne akkas. Ishi dubbise. Okay. Wangeela Yohaannis boqonnaa meeqa? 10:28. Okay, lakkoofsa meeqarraa? 28 irraa. Ayyee haa dubbisu akkana jedha. Mee lakkoofsa 27 irraa kaafnee haa dubbisnu. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u. Ani isaan beeka. Isaanis na duuka hin bu'u. Ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Isaan bara baraan hin badan. Namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha. Kan kenne eenyudha? Abbaadha. Isaa miti jechuudha. Homtinuus harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Kanaafuyyuu abbaadha malee ka kenne Yesuus Kiristoosii miti. Amma gaafattee deebii ma kennitare? Abbaadha ka abbaatu ilaal waan jedhe ilaal. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha jedhe. Homtinuus harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u jedhe. Lammaffaa irratti immoo akki itti jireenya bara baraa argataniin kan Yesuus Kiristoos dubbate Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 yoo isaan ergamaadha jette yookiin fakkeenyaaf Waaqayyo abbaan kophaa isaa gooftaadha. Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyooti yoo jetteedha. Fakkeenyaaf Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Kana beekutu jireenya bara baraati malee Yesuustu akkanumaan dhufeetiin jireenyatti si galchaa miti. Barsiisni Yesuus. Ilaa waan siin jedhu atamma gaafattee deebii itti kennaa jirta. An jireenya bara baraa isaanii kenna yoo jedhu maan jettan? Baayibilatu jedha kaa baayibilatu ilaal ila maal jedha Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Inni ergamaa ta'uu yoo beekte sababaa ati isaan ergamaadha jetteef jireenya bara baraa argataarta malee isaan waan biraa jetteedhaafi miti. Ishi amma ani waan macaaf qulqulluu jedhu tokkollee sitti mormu hunduma isaa fudhadheerallee itti amanallee hin dhugeessaafillee waan macaaf qulqulluu jedhu hundumaa isini waan macaaf qulqulluun jedhu garuu addaan baasisaa fi rakkattaniirtan amma wanni isin rakkisee dhuguma isin miidhuuf adoon ta'ini wanni macaaf qulqulluu keessatti namoota keenya obboloota keenya keessattuu musliimaa wanni rakkisu addaan baasisatti rakkisa nuti wal taqannee fudhanneerra Yesuus nama yennee fudhanneerra anaaf abbaan tokko namni na arge abbaa argee na buufachiisi. Achi na yaalaan fagaatee. Yesuus an jireenya bara baraa kennuu hin danda'u jedhee jira. Aangoo san abbaa qofatu qabaa jedheera. Hin danda'u jedhamoo an jireenya bara baraa kennaaf. Hin danda'u jedheera. Na waliin baafadhu. Baayibilli yoo si bira jiraate na wajjin baafadhu.
Aangoo kana kan qabu abbaa qofaa jedheera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irraa kaafnee dubbisnu waan Yesuus jedhe. Ergasii haati ilmaan Zebeediyoos ilmaan ishee wajjin gara Yesuus dhuftee waa kadhachuudhaaf miila isaatti kufte. Inni immoo maal barbaaddaa isheedhaan jedhe. Isheen itti fuuftee ilmaan koo kun lamaan mootummaa kee keessatti inni tokko gara mirga kee inni tokko immoo gara bitaa kee akka ta'aniif abboomittiin jette. Yesuus garuu deebisee waan kadhattan hin beektan. Isin immoo xoofoo dhiphinaa ani keessaa dhuguuf jiru keessaa dhuguu hin dandeessu. Jennaan isaan immoo hin dandeenya jedhaniin. Innis xoofoo koo keessaa illee dhuguuf jirtu gara mirga koo yookiis gara bitaa koo taa'uu garuu kennuun kan koo miti. Taa'umsi sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffameef ta'a isaaniin jedhee jedhe. Kanaafuyyuu aangoon qabu jechuu Yesuus taa'umsa akkanaa kana kennu. Eshi aangoon qabu haayette. Isatu jedhe anaa miti. Ati jette naan hin jedhin isatu jedhe Yesuustu jedhe. Eegilash narageeffadhu lame. Awwaan macaa qulqulluun jedhamu tokkollee mormu siin jedheera narageetteerta. Galatoom. Wanni guddooni macaa qulqulluu hubachuu. Atamma aduu buufanne fagaatiin naan jetta. Ati amma xiqqeessi tokko irratti bakka tarara tokko irratti akkaan dubbadhu dafee akkaan deebii itti kennu feeta. Angaruu akka macaafa qulqulluu wal hiikutti amanee akka macaafa qulqulluun jedhutti akka macaafa qulqulluun jedhu yoo sin jedhe akka Yesuus jedhetti jechuudha. Akka Yesuus jedhetti. Yesuus ilmi namaa dhiifama cubbuu akka namaa godhuu danda'u itti amanaa jedheera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti aangoo dhiifama namaa godhuun akka inni qabu na amanaa jedheera. Ilma namaa ifiin jedheera. Ilma waaqaa ifiin jedheera. Anaaf abbaan tokko jedheera. Kana hundumaa Yesuus afaan isaatiin fayyadamee waan dubbatee waan jiruufi waan Yesuus dubbate hundumaa nuti guutumaan guutuuf fudhanneera. Ilma namaa, ilma waaqaa, anaaf abbaan tokko. Mootummaa Waaqayyoo keessatti mirga bitaa kennuu aangoo hin qabu kan inni jedhee kan akkam goota. Aki aangoodhu Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti waaqaaf lafarraa aangoon naa kennameera. Ooyi. Ishi na buufachiisire. Iddoo kana akkam goota yeesh. Ishi na dhagee ture. Aangoon naa kennamee jiru adoo jedhu waaqaaf lafarratti aangoon naa kennameera. Lachuu isa dubbata waan ta'eef inni kana waldiigee akkam goota reeyyee. Dhukkee walirraa kaasee wal nyaate kamiin fudhatta? Ka Maatiyos ka 28:19 fudhattamoo ka 20 irraa kaasee ka 23 jiru fudhatta? Ka ani aangoo mootum mirgaa fi bitaa kaa'uu hin danda'u jedhe san fudhatta. Allachuu fudhadha. Sababa fudhadhuuf illee sitti himaa. Lachuu fudhadha. Maafi hin danda'ullee. Na dhagee ture. Sitti himaa. Inni maafi jecha kana jedhe beeknami waan tokko macaafa qulqulluu yoo dubbichuu eessaa akka dhufee fi eessatti akka deemu akkas jechuun gatiitii isaa dubbiche jala isaa dubbiche sii kama malee akka inni addiqisi tokko sarara tokko callaa dubbiche sagalee yookaan barreeffama tokko callaa dubbiche inni hiikaa guutuu sii kennuu dhabuu danda'a. Yoo siin jedhe macaafa qulqulluu hiikaa guutuu hin qabu siin jechuu kiyyaamoti Yesuus gaafa kana jedhu nama fakkaatee nu fakkaatee akka nama humna hin qabnee fakkaatee aangoo waaqummaa wal isa qixxeessu dhiisee nama fakkaatee gara keenya dhufeedha. Yennaa ergaa Filiphos boqonnaa lama lakkoofsa 9 abbatu isa caala. Akkasiillee jedheera sirrii. Kanaafuu wallabamoo akkam goota ta'e? Sittaan mormu be'a macaafa keenya tokkollee mormu macaafa keenya osoo hin jedhe dhiifama. Walqixaa miti. Walqixaan jedhin abbatu na caala jedhee walqixaan jedhin hayyee. Isheen dhagee ture abbaa waan caaluun qabaa waaqummaa walqixa. Waaqummaan tokko garuu abbummaan caala. Kana macaafa jedha. Abbummaan caala waaqummaan qixxee jedha. Macaafa jedha bee. Antuba si baasa. Macaafi ishee. Ergaa Filiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 dubbise. Akka isaa jilbiiffatan akka waaqummaan qixxee hin dubbata. Ergaa Filiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa kaachee dubbiche. Okay. Boqonnaa meeqa? 2 lakkoofsa 5. Filiphos moo? Filiphos ergaa Filiphos boqonnaa 2. Filiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 5. Dubbisnu.
Maal jedhaa inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin laakkofne jedha. Tokkoffaa inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu jedha. Qoifaa takka takkaan hiikaa deemta. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu jedha. Bifa waaqayyummaatiin ture moo waaqayyo ture Yesuus? Bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyo isa qixxeessu adoo qabu. Waaqayyo ulfina. Gaafii kiyya hubadhu. Bifa waaqayyo fakkaatuu fi waaqayyo ta'uun garaagaraa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu jedhe. Inni bifa waaqayyummaatiin ture moo waaqayyo ture? Waaqayyo ta'ee turuusaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti amma iddoo kanarra jirra. Bakka biraan deemin. Daawit. Idduma kana xumurraa. Amma laal inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu jedhe. Bifa waaqayyummaatiin ture moo waaqayyo ture? Waaqayyo ture. In jedhu waaqayyo ture in jedhu. Bifa waaqayyo inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu jedha. Bifa waaqayyootiin ture malee waaqayyo hin ture. Maal jedha maal jedhu waaqayyo isa qixxeessu maal? Bifa waaqayyootiin ture kun ammallee itti fuufna. Qoilaan itti fuufna laan. Ammallee itti fufee ulfinna waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin laakkofne jedha. Waaqayyummaa. Okay. Waaqayyummaan meeqa jira? Qoy laan Daawit. Qoy laan. Suuta tasgabboofnee haasofnaa. Akka nuu galutti akka nama hundaayyuu galutti. Waaqayyummaan meeqa jira? Ka abbaa isa qixxeessu dhaabe waaqota biraatiin wal biraan qabne ka abbaa isa qixxeessu ulfina waaqayyoo ka abbaa isaa wal qixxeessu. Naa deebisi tokko yookiin lama naa deebista. Waaqayyummaan meeqa jira? Ulfinni waaqayyo abbaa isa qixxeessu jedhu abbaa isaatiin wal qixxeessu jedhu malee waaqota biraatiin wal biraan qabne. Ilaalaal. Ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu jedhe. Waaqummaan meeqa jira siin jedhe? Waaqummaa macaafa qulqulluun bakka sanatti jedhee waaqa abbaa qofa. Waaqayyummaa meeqa jira Daawit? Tokko qofa moo lama? Waan bakka sanatti macaafa hin dubbatin nan gaafatin. Maaliif sin gaafanne? Tokko yookiin lama? Waaqayyummaa tokko jira yookiin waaqayyummaa lama jira naan jedhe? Waaqoti lafa tanarraa hedduu wanni waaqa jedhama hedduu jira garuu ulfinna abbaa isa qixxeessu ka waaqummaa yoo jedhu waan waaqayyo isa sirrii si gaafadhaadha. Baqa. Maan jetta obboleessa? Hin dhaga'amu sagaleen kee. Okay, irsi deebi'ee akka si dhagamutti. Waaqayyummaan inni sirriidhaa tokko moo lama? Amma haasaa keenya hareefu na gaafatteerra gara biraa deemna. Isumaan si gaafadhaadha tokko moo lama? Tanuma qofa naa deebisee ergasii booda ulfinna waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu ka'ee dhoora dubbanna. Waaqummaan tokko tuuyi waaqummaan. Tokko galatoom. Erga waaqayyo tokko jiraatee tokko maal wajjii wal qixxaata? Waaqayyummaan tokko waaqayyummaa maaliitii wal qixxaata? Silaa tokko taanaan wanti inni wal qixxaatuun tokko hin jiru. Waaqayyummaan wanti waaqayyo biraatiin wal qixxaatu hin jiru. Maaliif jennaan tokkocha jira. Tokkocha san wanti itti qixxaatu tokko illee hin jiru. Inni sirriin tokkocha taanaan tokkocha san akka qixxaatu hin jiru. Ulfinna kana inni ittiin qabatee dhufe immoo waaqayyo biratti dhiise. Eeshi galatoome eebbifame ulfinna kana qabatee dhufee immoo waaqayyo biratti dhiise yoo ati jette sitti hima ulfinna san adoo qabu nama ta'ee foo uffatee gaafa dhalatu waan qabatanii hafanitti hin laakkofne dhaadhu moti akkas jedhee barreeffameera. Dhiisee dhufeemi ulfinna waaqummaa dhiisee ulfinna waaqummaa sanii adoo akka jiru sadiin dhufeera ta'e namatti mul'achuu hin danda'u. Foo uffachuu hin danda'u. Kanaafuyyuu yeroo lafa jiru waaqummaaf keessaa hin qabu jechuudha. Guutummaan guutuu waaqummaan qabu seen hin jedhu. Yeroo lafa jirutti waaqummaan qaba namummaan qaba.
Lachuun qaba lachuun. Yoo lachuu qabaatee dhiisee dhufne kaa qabatee illee dhufeera. Ishi sitti himaa ishiin dhageeffadhu eebbifamee gaaffii dansaa na gaafatte. Yeroo lafa jirutti Iyyasuus yeroo lafa jirutti aangoo waaqummaa sanii yeroo itti fayyadamu qaba yeroo itti fayyadamne qaba. Akka lama jira. Kuno siima. Yoo qabatee hin dhufne taate yoo kaa abbaa bira dhiisee dhufeeru taate nama qofa. Yoo ka qabatee dhufeerullee taate waaqayyoollee mitillee. Akkasiimi. Na dhageeffadhu akkasii yeroo qabatee ulfinna san guutuu qabatee dhufeen siin jedhee fo'aa uffachuu hin danda'u. Ulfinna san hin qabu yoo siin jedhee waan baasaa bilbaasaa godhuu hin danda'u. Du'aa kaasuu hin danda'u. Cubbuu namaa dhiifama gochuu hin danda'u. Jireenya bara baraa kennachuu hin danda'u. Kanaafuu ulfinna san guutuu qabatee dhufeenii yoo ta'e fo'aa uffachuu hin danda'u waan ta'eef ulfinna sanii itti waaqayyo karaa isaatiin itti fayyadameera. Yeroo inni fo'aa uffatee jiru santi karaa isaatiin waaqayyo ulfinna kana abbatu kenneef moo abbaa miti? Abbaa kenneef. Ulfinna waaqummaa kana abbaa kenneefimi? Yeen. Osoo abbaan hin kennineef dura ulfinna waaqummaa ni qabamu hin qabu. Kophaa waaqa ta'uu hin danda'u. Kophaa jechuun waaqi abbaa ilma fuudhu tokko siin jedhe waaqummaan amma fakkeenya. Abbaan kophatti waaqa ta'uu hin danda'u yeroo jettu bar Yesuusin faallessaar ta'a. Kanaa miti. Ishi na dhagee ture. Ayyee. Ani abbaa malee kophaati yawumaa gochuu hin danda'u wanni jedhee fi anaaf abbaan tokko jechuu isaati. An kanaaf jedhee malee macaaf mormee hin danda'u. Kophaa waaqa ta'uu hin danda'u yoo siin jedhee an abbaa malee yawumaa gochuu hin danda'u jedheera. Kanaafuu inni Yesuus Kiristoos osoo waaqayyo abbaan ilaal Daawit gaafii sirriin na hubadhu. Osoo waaqayyo abbaan Yesuus Kiristoosiif ulfinna waaqayyummaa hin kennin dura waaqummaa ni qabamuu hin qabu. Gaafa nama ta'een dhalatin hin duraa waaqummaa qabamuu hin qabu yoo jettee hin qaba. Akkasiin hin jenne ani. Osoo waaqayyo abbaan ulfinna waaqummaa hin kenniniifiin dura siin jedhe. Ulfinna adoo lafaa samaayin tun hin dadaminiin duratti waliin qabnu jedhee moti Wangeelii Yohaannis boqonnaa 17 waliin qabnu hin jenne. Si biraa qabu jedhe. Abbatu kenneefillee. Ishee. Abbatu kenneefiif. Osoo abbaan hin kenniniif dura ilaal. Osoo abbaan hin kenniniif dura inni ulfinna waaqummaa ni qabamu hin qabu. Amma waan lafaa samaayi uumama lafaaf samaayin dura nan gaafatin. San immoo kabeeku waaqa beeka waan ta'eef inni akkamitti waaqayyo kan kee Yesuus Kiristoos osoo dachiif samaayin hin uumamne waaqa ta'uu fi waaqa ta'uu dhabuu waaqayyo beeka jetta. Maal jechuudha? Macaafa qulqulluutti jedhaa moti. Akkami wallaalta siin jedhan waaqa ta'uuf waaqa ta'uu dhabuu. Adoo lafa samaayi uumame inni waaqa moo teettee na gaafatte? Osoo waaqayyo abbaan ulfinna waaqummaa isaaf hin kennin dura inni waaqa moo waaqaa miti siin jedha. Ati qaama kan sadiin gargar baasuuf teeta. Qaamni kun sadi tokko be wal mormeen jiru. Walii galeera kan huban. Ila na dhaga'i Daawit. Maal jedhee ila laal waan Yesuus jedhe sii hima laal. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irraallee akkuma nuyi tokko taani isaanis tokko haa taaniif ulfinna ati anaaf kennite isaaniif kenneera jedhee erga dubbatee deebitee leeyoo ka Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 2 irratti yoo lakkoofsa 1 irratti yoo fudhattu taate dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqatti ol ilaalee yaa abbaa yerichi ga'eera ilmi kee ulfinna akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinnatti ol fudhadhu jedhee yeroo dubbatu ulfinna ati anaaf kennite ka'an si biratti qabu jedhe ilaala. Ulfinni waaqayyoon kenneefiif ka inni abbaa biratti qabu kun ka waaqayyoon kenneefiiftu jira. Osoo waaqayyoon hin kenniniifiif dura hoo inni waaqa moo waaqaa miti? Eshi gaaffiin keeti adoo ulfinna kana abbaan hin kenniniin dura inni waaqa moo waaqaa moo teettee na gaafatte moti? Situ naa kenna jedhee waan ta'eef. Eshi. Ulfinni Yesuusii kenname kun isaa kennamuusaa inni nuu dhugaa baay'eera. Ulfinni isaa kennamuusaa Wangeela Maatoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti
gooftummaan waaqaaf lafa irratti naa kennameeraa jedha. Gooftummaan naa kennameera. Isaa kennameera. Gaafii ansi gaafadheera naa dhaabadhu Daawit. Ishi si dhaabadha. Yoo si dhaabadhe anillee deebii macaafa qulqulluuraa si deebisa. Macaafa qulqulluuraa si deebisa. Macaafa qulqulluu alaan bahu. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti jalqaba sagalee ture sagaleen sunuu waaqa bira turte isinuu waaqaa jedha. Jalqabuma isinuu waaqaa jedha. Kanaafuu waaqummaan tokko malee dura siin jedhe. Waaqummaan tokko. Laa ilaaha illa. Osoo abbaan hin kennineefiif dura hoo siin jedhe. Waaqummaan tokko siin jedhe waaqummaan tokko aangoo waaqummaatiin tokko garuu aangoo tana aangoo ansitti himu aangoo isaa kennamte ansitti himu na buufachiise aangoo ansitti himu amma macaafa qulqulluuraa akka kiyyatti an hubadhee akka yaada kiyyaa adoonte akka macaafa qulqulluun jedhutti haa hubadhee ilma kiyya ilma waaqa ilma fi biyya lafaatii kenna ilma fi tokkocha. Biyya lafaatiin jaalate akkasuma biyya lafaatiin jaalate kasaa dhugeeffatamatti jireenya bara baraa argatu mala kan baannedha. Aangoo ilmummaa sani nama ta'ee ilma waaqayyoo jedhamu sanii guyyaa keessaa kennameef. Garuu aangoo waaqummaa jalqaba sagalee isa abbaa waaqa bira ture isinuu sagaleen sunuu mataa isaatu waaqaadha. Macaafa qulqulluu akkas jedha. Macaafarraa goruun barbaadu. Kanaafuu waaqummaan jalqabumaa qaba. Garuu aangoo ilmummaa nama ta'ee aangoo ilmummaa argata. Rakkoon qabu bira tarraayyee. Gaafii kanarra dhaabattee naaf hin deebisne an gaafii nan si gaafadhe silaa isaa miti. Hayyee rakkoon qabu hundaafuu galatoome. Gooftummaa waaqayyo matu kenneefiim jetteen amantaami? Eeyyeen amanee. Hayyee. Gooftummaan kun kabara baraati moo karraa fuudhamu? Kabara baraati. Yoo baayibilli irraa fuudhamu yoo ka jedhu akkam goota? Baayibilli akkas hin jedhu yoo kabara baraa jedhaayyuu. Eeshi Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummichatti deebisee waaqayyo abbatti erga kennee booddee dhumni in ta'a jedha. Guutuun isaa irraa fuudhamee abbatti mootummichaaf deebifamaa jedha. Abbaadhaaf. Kam gootaayye kana? Yesuus irraa fuudhamee adoon ta'ini aangoo hundumaa golgoleessee jedha. Aangoo hundumaa golgoleessee mootummicha beekaartaa? Eeshi na dhagee. Aangoo hundumaa mootummaa hundumaa golgoleessee. Jedhuun jedhinaati. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 qabadhaa caqasasa. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 itti fuufati. Aangoo hundumaa gooftummaa hundumaa golgoleessee erga abbaa kenneen booda'edha. Akkas jechuun aangoo ifii adoon ta'ini aangoo ifii illee abbaa kenna yennaas hin jedhu inni macaafa qulqulluuni abbummaani abbaan na caaladheera Yesuus abbummaa abbaan na caaladheera. Garuu anaaf abbaan tokkodha bakka tokkotti namni arge abbaa argeera kana keessan deebi'u gaaffii keetti si deema. Aangoo hundumaa eega golgoleesse mootummicha hundumaa erga abbaa kenne jedha. Mootummicha hundumaa eegi abbaa kenne jedha malee mootummaa aangoo ifirraa fuudhee macaafi akkas jedheen ifirraa fuudheen jedhu ka ifii ka isaasan fuudheen jedhu. Aangoon hundinuu mootummaa hundinuu inni jedhu kuni gaafa uumama jalqaba lafaaf samaayidatu gaafa samaayii tana gadi waan jira simbirroota galaana waan hunda bulchaa'edha. Aangoo san namaa kenneera. Aangoo bulchiisa namaa kenneera. Gaafa immoo xumuraa aangoo hundumaa harka namaatii fuudhee harka namaatii fuudhee aangoon bulchiisa hundi waaqa abbaatti deebi'a jechuudha. Kanaafuu ifirraa fuudhee wanni jedhamu jettu aangoo isaa tabara baraati gooftummaa isaa jechuudha. Ati silaa wanti jechuu barbaadde ayyaanni kan kennaa galeera laan. Ati silaa wanti jechuu barbaadde aangoon Kiristoos irraa fuudhu kun aangoo ofii osoo hin taane aangoo qaama biraa fuudhee golgoleessee waaqayyo abbatti kennaadha wanteeti yaartu. Garuu baayibilli akkas hin jedhu. Itti fuuftee hanga lakkoofsa 28 yoo ka dubbistu taate kama isaa ta'uu seeraan argatta. Akkamitti yoo jettee inumaa golgoleessee isaa kennuu qofaayyuu miti miila waaqayyo jalatti gala. Inumaa innumti mataan isaatu.
qaamni hundillee isuma waliin miila waaqayyoo jala gala. Maal jedhaa? Wanti hundinuu ilma waaqayyoo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaati. Eenyu? Ilmummaan kun matammaan isaa laal. Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala in galaa. Akkasitti waaqayyo karaa hundumaan waan hundumaa irra in ta'a jedha. Kanaafuu Yesuus gara galeetiin miila waaqayyo jala galaa jedha. Waaqayyo akkamitti deebi'ee waaqayyo jala gala. Likkee kun amma maqaa fi akkasuma jedha. Hin dogongorsine ati dubbisallee hin dassine. Eega waa hundumaa aangoo hundumaa abbaa kenneen booda ifi ammoo miila abbaa jala gala. Akkas jechuun nuti waaqa sadi jira jennee gargari nuti ani akka kiyyaa idoon ta'in akka gaaffii keetiitti waaqa sadi gootan jedhiisaa ta'eeta malee lama gootan jedhiisaa ta'eeta malee waaqummaan tokko garuu qaami sadi jiraachuu isaa sadii isaatu abbaan ilmi waliin jiraachuusaa macaafa qulqulluu irraa rageessa malee waaqummaa wal mormaa waaqummaa wal morma jechuusaati mut qooy gaaffii keessi deebisa mee raaga Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 dubbisi boqonnaa 9 lakkoofsa 6 rakkoon qabu isatti deebina rakkoon qabu amma inni yeroo miila waaqayyo jala galu kana waaqayyo moo waaqayyo miti si deebisa kun xumuriin gara caqas tokko tarooni ulfaata betta miila waaqayyo jala ka galu kun waaqayyo moo waaqayyo miti si deebisa ishee waaqayyo moo waaqayyo muti kai dhuuf si deebisa macaafa qulqulluu walii kasiin jedheera hangafa raaga Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti mucaan nuu kennameera. Mucaan sunuu gorsaa baasaa waaqa abbaa bara baraa. Waaqa abbaa bara baraa jedhama. Mucaan nuu kenname suni waaqa abbaa bara baraa jedhama. Kun raaga waa Yesuus. Waa'ee sanii osoo hin ta'ini amma waan tiiviidhaan dubbatame isa itti deebina rakkoon qabu badhinnaa itti deebina. Amma kan miila waaqayyo jala galu yeroo miila waaqayyo jala galu kana waaqayyo moo waaqayyo miti? Na dhageeffadhu reesha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 dubbichi ergamaan Gabri'eelli waaqarraa gara maaramee dhufee an waaqa biraa ergamee jedheen boodatti akkas jedhe. Atini ishee na dhageeffadhu kana qofa xumura abballeessi kiyyaa dhiifama. Atini hafuura achi deemaa araabe. Atini hafuura qulqulluu ulfoottaa mucaa dhiiraa deettaa inni suni maqaa isaa Iyesuus jedhi moggaasedhe maqaa isaa Iyesuus jedhiiti maqaa isaa baase mootummaa isaa haga bara baraati jedha mootummaan gooftummaa isaa haga bara baraati jedha arraga macaafa qulqulluu sii kenna dubbisuun dandeetta wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 30 dubbisi. Ana gammaallee isa sin gaafanne Iyesuus yeroo miila waaqayyo jala galu kana waaqayyo moo waaqayyo miti? Waaqummaan tokko sin jedhee waaqayyoodha garuu abbaa jala gala. Waaqayyotu waaqayyoon jala gala. Waaqummaan tokko inni ilma waan ta'eef ilmi abbaa jala galaa jedha macaafni. Ilmi abbaa jala galaa jedha. Inni mataa isaatti kophatti waaqayyo moo waaqayyo miti uf danda'amuuf hin danda'u. Waaqayyummaan tokko sin jedhe abbaa ilmi walitti waaqayyummaan tokko. Kophatti uf danda'a. Qaamaan gargar jira be. Qaamaan gargar jira si deebisa. Qaamaan gargar jira. Kophatti uf danda'an jedhe kophatti. Waaqummaadhaan. Waaqummaan kophaa baay'ee waaqi tokko Yesuus Ameerikaa jira, Awurooppaa jira, waaqi tokko immoo abbaan samaayii jira jechuun dandeenyu. Waaqummaan tokko ilmi isaa garuu biyya lafarraa dhufeera. Ilmummaan aangoo ilmummaatiin hawaaqi isaa kenneen waan garaagaraa hojjeteera. Garuu waaqummaan tokko waaqi tokko malee waa gargar hin jiru. Okay. Kiristoos mataa isaa ka waaqayyooti moo ka waaqayyooti miti? Ka waaqayyooti. Waaqayyo hoo ka eenyuti? Waaqayyo ka eenyuti. Akkasuma waaqi waaqa bara baraati moti. Maani akka anaaf si teetee ka ebelu jedhama. In jedhamuumi Iyesuus akkamii jedhame? Anu ka adeebii kan akkanaa deebistu suuraa barbaadeeti. Waaqayyoon ka ebaluutiin jennu. Garuu Kiristoosiin immoo ka waaqayyooti jenne. Akkasuma akkasii miti. Akkas. Ati hoo ka waaqayyoo moo ka waaqayyooti miti? Anu ka waaqayyooti. Anu ilma waaqayyooti. Karaa Yesuusii gula. Illee ka waaqayyooti.
akkamitti waaqayyoof Kiristoos wal qixxeesse taree? Waliin waaqayyoof Kiristoos jechuun keeti waaqayyoof aniif Kiristoos wal qixxee moti. Kiristoosiif waaqayyoof Kiristoos akkamitti wal qixxeessite reesiin jedhe? Angoo waaqummaatiin tokko ta'uusaa isattuu dubbate ragaa macaa qulqulluurraa argadhee isattuu dubbate anaa fi abbaan tokko namni na arge abbaa arge anjireenya bara baraa kennaa du'iisa angoo du'iisarraa angoo baallii irraa qaba angoo ka'iisaa ka jireenya bara bara harka kiyya jirte. Amma fakkeenyaa fi amma mee akka fakkeenyaatti gaafii si gaafadha. Amma mee qo'i mootummaa Itoophiyaa akka fakkeenyaatti mootummaa Itoophiyaa kana yoo fudhanne. Mootummaan Itoophiyaa osoo bulchuu nama isaa gadiitiif aangoo bakka tokko yoo kenne namni sun aangoo mootummaa Itoophiyaatiin walqixa qabaa jechuun dandeessaati. Abiyyiidhaan walqixa aangoo qaban jettaa yoo inni aangoo wayii nama isatti aanuuf haa ta'uu warra isaa gadiitiif haa ta'uu yoo inni aangoo kennu taate walqixa isaanii jechuun dandeessaati. Sababa abiyyi aangoo wayii nama wayiitiif kenneef. Walqixa jechuu sababa hin dandeenyeef walqixa jechuu hin danda'u. Sababa hin dandeenyeef inni nama waan ta'eef abiyyuu mormuu danda'a. Abiyyuu mormee shaarterii dhiitee baa'uu hin danda'a waan ta'eef walqixa jechuu hin danda'u. Garuu ka Kiristoosii kana Kiristoos Yesus akkamti abbaa walqixxeessuu yaatanaan jette waliin mormuu ana abbaan tokko jedha waaqummaan walqixa jedha macaafa qulqulluu waan ta'eef ilmummaan ilma abbaati. Abbaan na caalaa jedha. Wangeeliyaanis boqonnaa 14:28 si'a hedduu dagataarta. Abbaan na caalaa oo jedha. Abbatu isa caala. Ati immoo abbaadhaan wal qixaa jetta. Kan Yesuus fudhanna moo kee fudhanna? Waaqummaan tokko siin jedhee bee abbaan hin caala jedha macaaf. Garuu waaqummaan tokko maaf akkas jedha seeta. Na jalaan saamini na dhageeffadhu eebbifame akka dansaa nama akka dansaa hin jaaladhu eebbifame. Maan hin caala fakkeenya waaqummaa abbaan akkamti caala innaa teette inni qaama namummaa kana foon kenna kana foon namaa kana qaba waan turee fi inni akka waaqaa ifi godhiisaaf biyya lafaatti waa hin dhufinii fi ilmaan namaa baasuuf ka isa dhugeeffate jireenya bara baraa argatuu fi karaa ta'iisaaf qaama namaa nafa namaa foon namaa kana waan qaba turee fi kanaaf inni abbaan na caala jedhee abbaa biyya agarsiisuuf jedhee malee aangoo fi waaqummaa fi walqixa abbaa waliin qabu san lallabatiisa dhunne inni waaqummaa fi mudhisiisa lallabatiisa hin dhunne atuma macaafa qulqulluu dubbicheerta atin beekta obboleessa kiyyaa akka inni nama hedduu bal'aa banee hin dubbatinaa jedheeru naafa diriirsee hin dubbatinaa maaf jedha kanaa beekuu malte macaafa qulqulluu dubbiche. Fakkeenya wantoonni ati yeroo baay'ee kaasaartu yeroo dhufee jedhee lafarratti nama gubbaarratti waaqa akkana ijaartaami. Yeroo dhufee nama ta'e nama yeroo kaan immoo osoo hin dhufin dura waaqayyoo deebi'eellee dalagaa tokko tokko dalagee jira akkasiin argisiisee jaarta. Hayyee wantoota kanneen lamaan irratti dhuunfaa Yesuus Kiristoos osoo hin dhufin sababni isaas abdiidhaan ture malee qaamaan hin turre Yesuus Kiristoos. Baayibilli qaamaan ture hin jedhu abdiidhaan ture ni dhufa jedhamee eeggatamaa ture jedha. Lammaffaa irratti dalagaa inni dalagellee ka isaatii miti. Ka waaqayyotu dalage malee isa inni hin dalagne. Maaliif jennaan ofiitii dubbate? Waaqayyotu isa keessaan dalage malee inni hin dalagne. Kanas ragaa waliin si dubbadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:22 irratti maal jedhaa? Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhageeffadha. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatama isa godhee jedha. Ka fudhatama isa godhe illee waaqayyoodha. Laal. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti waaqayyotu fudhatama isa godhe. Harka isaa keessaan dinqii garaagaraa kan raawwataa ture eenyuudha? Waaqayyoodha. Lammaffaa irratti hattan yeroo hafuura fakkeenyaaf hafuura hamaayyuu yeroo baasaa ture gargaarsa waaqayyootiin baasaa ture. Takkayyuu inni humna isaatiin wanti inni godhe hin jiru. Waaqayyotu harka isaa keessaan dinqii garaagaraa raawwataa ture. Kanatti ni amantamoo amantu Daawit? Amana obboleessa kiyya mee waan sin jedhu maxaafa dubbisu jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 30 dubbisme. Okay, Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 30. Ayyee. Akkana jedha. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argattee ta'in sodaatiin kunoo in ulfoofta ilmas in deessa maqaa isaa immoo
Yesuus jedhii moggaasii jedha. Eeshi gaduma buusi. Haga meeqa? Haga 33. Ayyee. Inni guddaa inta ilma Abbaas jedhamee in waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawitiin kennaafii jedha. Eeshi hafeen jiru? 33 ayyee. Mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'a. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedha. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Bakka kun maqaa isaa Yesuusi barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. An kana amana. Ati garuu kana mormita. Okay ayyee. Taate kan duraa irratti waliin agaluu kan keetiif galatoomi. Amma kan lammaffaa kana itti fuufna kaate amma ragaati fidde. Tokkoffaa mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'a jedhe malee addunyaa guutuu mo'an jenne. Manni Yaaqoob immoo Israa'el qofa. Tokko jedhe. Israa'el. Kanallee ragaa siif rakkoon qabu. Qooyilaan. Mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'a jedhe malee addunyaa guutuu irratti in mo'an jenne. Tokko jedhe. Manni Yaaqoob immoo in beektaatinuu. Ilmaan 12 qaba. Tole. Itti fuufuudhaan immoo bara baraati asitti haa jedhu malee aangoon isaa karraa fuudhamuudha. Akkuma Qorontos tokkoffaa boqonnaa Indogongorin caqasa waliin dubbadhaara. Boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti dubbatame sani irraa fuudhama aangoon isaa bara baraati miti. Ragaa waliin dubbadhaara fuudhaman jedhu. Indogongorii obboleessi. Ilaa waan barreeffame callaa dubbat ilaa obboleessi. Waan barreeffame callaa dubbat. Isarraa fuudhama jedha. Qofa dubbisa. Maal jedha? Isarraa fuudhama jedha ishee. Isarraa fuudhama jedha. Isarraa fuudhama jedha. Kiristoos immoo jedha. Haa dubbisu. Waan sitta muraa keessa seeni waan hin dogongoraa. Haa dubbisu na dhageeffadhu kaa. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummichaa deebisee Waaqayyo abbatti erga kennee booddee dhumne hin ta'a jedha. Lakkoofsa 28 illee itti maktee dubbiste wanti hundinuu ilma Waaqayyo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaatii Waaqayyo isa wanta hundumaa miila isaa jala galche jala in galaa. Waaqayyo ilaal innumti kun matammaan isaa ilmummaan kun iyyuu Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala gala. Waaqayyoon jala gala jechuudha. Matammaan isaatu. Kanaafuu aangoon isaa bara baraatii miti. Matammaan isaatiyyuu Waaqayyoon jala galaa jedha Baayibilli. Itti aansuudhaan Luqaas boqonnaa tokko kamaati fidde kanarratti gaafii si gaafadha. Maaliif jennaan erga caqasa kana fiddee asuma irratti waan gaafii natti ta'e. Wanda lijim tiwolji aallesh jedheeniin kunoo in ulfoofta ilma dhiiraa siin deessaa jedheen. Yesuus Kiristoos ilma dhiiraati moo dubartiidha? Atoo dubbicheerta kun wama macaafe argana gaafattaare. Ilma dhiiraatiimi? Waaqayyo dhiira moo dubartii? Macaafi kenna waan jedhu. Ayyee. Nama Waaqayyo mee Waaqayyo waan isaa inni waaqa bara baraati. Dhiira dubartii jette na dhageeffatture. Dhiira moo jettee na gaafatteerta. Waaqayyo qaama akka kennaa kana ka dhiira dubartii jedhu kana hin qabu akka macaafa fedhutti hin qabu. Inni kanumaan sirraafi. Eshi. Yesuus garuu dhiira. Mee dhiis ka amma na gaafatte sii deebisa. Nuutu gaafa jireenya bara baraatti galle gaafa jannata jireenya bara baraatti galle fuudhuun hin jiru heerumuun hin jiru macaafi kenna. Foon qaami foonii kun hin jijjiirama. Fuudhuun hin jiru heerumuun hin jiru. Maaf ennaan qaami foonii kun hin du'a. Eegi lakkisiisumma Yesuus hin jenne gara keessanii dhufte suni dhiifa mallee isin tuquuf hin jenne. Ragaa waliin sii kenna maatii osirraa. Ragaa qaba. Maani ol galtanii fuutan jedha? Ol galtanii fuutan jedha? Namni maqaa jedhee manneen yookiis obboloota yookiis obboleettii yookiis abbaa yookiis haadha yookiis ijoollee yookiis araddaa yookiis haadha manaa ofii dhiise dachaa 100 argataa jira. Haadha manaa yoo ati asitti dhiifte achitti immoo 100 achi keessatti argatta dachaa. Haadha manaa 100. Ishi ila fuudhaaf heeruun hin jiru Yesuus jennaa jedhee ammaan si baase kam amanta ishi. Akkam gootaree ansitu waliin na araarsa Baayibila kan kee. Kan Yesuus jedhe fudhatamoo kabiraa fudhataree ayyee namni haadha manaa Yesuus jedhee dhiise naaf jettee yoo dhiifte 100 argatta jedhe achitti dachaa.
Abdul Fattah nama ajaa'ibaa si walta har'a walta dhudde bo'aati nama akkamiiti. Abdul Fattah nama ila dhibba dachaa dhibbaa. Amma ila dachaa dhibbaa argata. Yesus kan jedhe fuudhaaf heeruun hin jiru jedha. Namni hundi ergamoota waaqaa ta'ee jiraataadha. Gaaffii dachaa dhibbaa argataa jedhee bar Yesus. Dachaa dhibbaa argataa jedhe. Su'eebba malee niitotaa moti niitii obboleeyyan dachaa dhibbaa argata ta'u hin ta'ini. No laal. Haadha manaa takkatti ate yoo isaaf jecha dhiifte dhibba argatta. Dachaa dhibba jedhee barsanuu. Fuudhaaf heeruun hin jiru. Fuudhaaf heeruun ol samaa keessa hin jiru. Akkam inni jedhe kana.